jiruun adda nufootee an ta'ee daa'ima dhiigduu yoo ijji kiyya booyu burjaajaatan ture fedhii fi addoo koo jidduu yoo haadha namaa argu fagaadhee yaadaan badaa jiruun natti hadhooftee kophaa koo taa'een gaddaa rabbitu narraa mulqee gadda onnee kootti marge osumaa lubbuun jiru haadha nan dhalte arge galanni keeti gooftaa haadha koo nagarsiifte kophaa irraa nafoote maatii koo na barsiifte haadha koon ulataara itti maramee akka bofaa obboloowwan shanan hunda kunoo hammadheen kolfaa inni na waliin bootte galanni kee addaa yaa uummata Oromoo gammadeeraa gammadaa haadha namaa wargu inaafa haadha namaa harargeeti Oromoo harargee qulqulluuraan dhaladhe sabboontu harargee qulqulluuraan dhaladhe haadha harargee qulqulluuraan dhaladhe haadha harargeedhaan dhalachuuf uummata gara laafeessaa uummata qabsaayaa uummata sabboonaa uummata mi'aawaa ummata jechaa fi gochi isaanii namatti tolurraa dhalachuu kiyyaa alhamdulillah baay'een ittiin boona jechuudha. Kunoo haati tiyyaa argadheen qaamaan bira jira. Isin eegoo dhagiseen tasgabbaa'ee gammachuu fi rifaatu ni rifadhaan hin gammadaa waan hin keessa jiru amma waan hin beeku. Habooteena Muntahaa Ibrahim Jawaara Ibrahim Saafiyaa Ibrahim Eebdiras Ibrahim Nuur Ibrahim Suleyman Ibrahim Maashaallah ganti guddaa atilleen bagasi arkanne gaa gammachuu waliin waafitu. Kunoo waa'ee keenya waa baay'ee nu himaa turanii xixiqqaan ilma biraa deemtee si waggaa afurii naan jedhaa turanii. Saa mata lama osoo kana jala boonyu haati si buutee Zainaba የልጁ አባት መጣ እንዳይሰርቁብሽ ሳይሰርቅብኝ ልጄት ነራርፋት ትደነግጣለች መታው ሳት አስረከበ እንጂ አከነ ሄደች ወጉጅ ሰላም ላይ ቁርአን መስጊድ ደቀ ጀለ ቦያ አንካ አንቺ ዘንፈ ቦጅ እነጫ ሙራት ጀለታ አከም ጅርተኒ ኢልማን ኦሮሞ ኢሊላ ዱንያ ራት አርገምታ ሁንዲ ከሰኑ በገጅራተኒ በገጅራኔ بقى دقيتني بقى دقينا سنين جتة الحمد لله رب العالمين ربي قالني هاجو بقى رمضان سنجاي بقى رمضان كين نجاي جتة أما درا بوي بمان قطور بوي وأميتي يا هاتي برباجة سرتي بوي توري جتولا هاتي برباجة ويت سرتي بوي توري بعدين كيسني نجاهتا تورتني نجاهتا تورتني بقى أبي أميتي أرجعتي هاتي أرجعتي نجت إيه أرجعتي أما هذا تيجي سنجرسيسا هذا تيجي ديمتمو وراتي كان لو فردمو وقادي دمي جاكي جا أجرّي أنا لا عمرين كيا وقادي دمي جا أجر وقادي دمي ترباتي دمي أجرّا كاتي تيجي أنا هنت جتونا وقادي دمي جا تمرو دمي مرة فكاتا عمرين كيا دلوا واجر جت عمرين كيا دم يا رب أنا وين نجيب هذا تيجي سنين مدرسة أما فيديو وجي ورابي وجي تبدي ماتي ساني ولي سورة كأي أداة نتيجة بولية هذا تيجي وجي سورة كأي فيديو ورابي أهم سنة من نجرا نمو تكرر وجي سورة كأي جتونا كنافو obboleeyyan kiyya wanni haadhaa kun ulfaattuudha wanni haadhaa kun jabduudha nama 170 sagaleen deebise maal ka jedhe abdii ummiitii argattee abdii ummiitii akkasii bu'aa fiturte argattee abdii ummiitii argattee ka jedhe mee maal jedhee faa deebisuuf ree ummata kana hundaayyuu sagaleen qabuu qabaa sagaleen deebisuu fi qabu maal jedhee haa deebisu kanaafuu ummiitiyyaa guutuun guututti argadheera viidiyoo ummiitiyyaa sin garsiisaa haadha teenya wajjin akkamitti dabarsine eebaanne yeroo wal arginu sana osoo namni kaameraa waraabu jiraate osoo namni viidiyoo waraabu jiraate osoo yoo san namni boonnee maatiin isaanii nama boonii maatii jaalalaa koo najjigee dhufanii na gaafatanii waa meeqa jechuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin haati ulfaattuudha baay'een haadha dhabnee baay'een haadha kan qabne baay'een kaseenaa akkanaa qabu baay'ee jira ka wajjin na boottan isin boochisuuf yaade miti yeroo san xiinsammuun na tuqamee mi'aadha nama dhabeetu beekaa kanaaf dararaa garagaraa dabarsaa ture booyaan ture mee viidiyoo kana laala viidiyoo amma dura booyaan ture agartanii viidiyoo kana akkanatti booyaa ture jechuudha akkanatti dararaa kana dabarsaan ture jechuudha amma alhamdulillahi rabbil aalamiin baay'een keessan du'aa naa gootanii gargaarsa isin na gargaartanii barbaacha waliin barbaanneen ifaajee waliin ifaajneen gorsa isin na gorsitanii boocha isin na wajjiin boottanii yaa ilmaan Oromoo kiyya baay'een isin jaaladha alhamdulillah osoo du'in osoo lubbuun na keessaan bahin ijraadhee haadha tiyyaa arguudhaan du'aayii keessanii fi gargaarsa isin naa gootanii fi duula isin naa gootaniif barbaacha isin na wajjin taataniif sadarkaa kana ga'ee haadha tiyyaa argee haadha tiyyaa wal qunnamee waa hedduu argee jechuudha alhamdulillah ulfaadha waan baatiin ramadaanaa kun qabu argadha wallahi warra haadha teessan irraa du'aayii argatee jannata rabbiin milkaa'u isin haa godhu haadha ofii irraa du'aayii fudhatanii jannata argatan
rabbiin agartee ummii fi kayooji gammata adada fiilmii haadha laaluun boo'u adada sirbaa haadha dhaga'uun boo'u adada nashiidaa haadha dhaga'uun boo'u nattaati amma san keessaa ba'ee haadha tiyya wajjin laafii gaarii jiraata inshaallah. Haati tiyya magaalaa Jijjigaatti argamti. Adaadota isaanii hunda dubbisee maatii isaanii hunda dubbisee maatii isaanii wajjin jiranii na booda ijoollee 5 qabanii ijoollee obboleeyyan tiyyin illee singarsiisa obboleeyyan jechuudha. Baay'een afaan Sumaalee malee hin beekne illee jirti inshaallah. Afaan Oromoo beekan illee jirti. Haati tiyya sirriitti afaan Oromoo illee beekti. Oromoo Harargeeti. Oromoo Harargee qulqulluurraa dhaladhee sabboontu Harargee qulqulluurraa dhaladhee haadha Harargee qulqulluurraa dhaladhee haadha Harargeerraa dhalachuuf ummata gara laafeessa ummata qabsaayaa ummata sabboonaa ummata mi'aawaa ummata jechaa fi gochi isaanii namatti tolurraa dhalachuuf iyyaa alhamdulillah baay'een ittiin boona jechuudha. Haati tiyya Harargee qulqulluudha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah yaa ummata Oromoo. Maaluma isinii ta'a. Maaluma isinii ta'a. Na wajjin boottanii. Na wajjin waa meeqa taatan. Haati tee haadha keenna abdii. Abdii boottee nan boochisin jettan. Homa isinii ta'u wallaalee gara laafummaa keessa yaa ilmaan Oromoo. Warri waa'ee haadha tiyyaa na gaafattanii isinii deebisuu dadhabe. Warri waa'ee haadha tiyyaa na bilbiltanii isin jalaa kaasuu dadhabe. Nama folchaa asuma irratti haadha tiyyaa wal singarsiisaa. Ulfaadha baay'ee tokko isin jaaladha. Ani lubbuun jiraadhee. Ani lubbuun jiraadhee haadha tiyyaa waan argu natti hin fakkaanne. Nama haadha dhabee waan gumaraa imimmaanuma booyan ture yeroo baay'ee. Uma jiraadhee haadha tiyyaa waan argee sadarkaa kana ta'e akka namaatti jiraadha natti hin fakkaanne. Alhamdulillah du'aa keessanii fi akkas inni bira dhaabbattanii haaluma salphaan haadha tiyya argachuuf baay'een alhamdulillah rabbil alamin. Waa'ee mi'aa haadhaa ulfinna haadhaa nama dhabeetu beeka. Rakkoo haadhaa nama dhabeetu beeka. Hanga amma gammadee hin beeku. Gammachuun tiyya addunyaan waan guyyaa sannaa guutamte natti fakkaate. Yeroo ummii tiyya argu jechuudha. Waan guyyaa san duniyaan naa guutamte natti fakkaate. Addunyaan guyyaa san bakka jiruun jaannata waan seene natti fakkaate. Alhamdulillah isiillee waa hedduutti si rakkise hin beeytanii haala sanii ilma haadha barbaadatee argata barbaade argadhe. Inshaallah haadha tiyya deddeebee du'aa irraan fudhaa eebba irraan fudhaa. Akka ta'aa ture isin hundinuu argaa turtanii maa yommii tiyya. Akka ani itti dabarse akka itti bu'aa ture argaa turtan isin hundinuu. Na wajjin boottanii baay'een keessan. Na wajjin cinqamtanii baay'een keessan. Na wajjin gadditanii baay'een keessan. Na wajjin boottanii baay'een keessan. Baay'een keessan sagalee waasaappiin isin hin deebise. Baay'een keessan bilbilallee isin jalaa kaasuu dhabuu danda'a. Na uffolchaa. Na uffolchaa inshaallah. Isin jaaladha yaa ilmaan Oromoo bakka jirtan hundi keessanitti. Alhamdulillah. Alhamdulillah ummii tiyya argadhe. Wallahi ummii tiyya argadhe gammadee gammachuu an gammade yaa Oromoo tiyya. Gammachuu an gammade yaa Oromoo tiyya. Gammachuu an gammade maal jedhee isinitti hima. Wallahi sirriitti gammade. Baay'ee tokko gammadee. Ummii tiyya waggaa dheeraa dhabeen bu'aa ture asirratti. Yeroo baay'ee yaadaan uqqadhee umrii koo malee bakka nama gatta'ee jireenya hitaan hin dabarsaa ture. Rakkooleen irra gahu mana obsee. Haadha namaa yoo argu inaafaa. Haadha namaa yoo argu gaddaa. Ani isaan osoo akkanatti hin qabaadhe jedha hawwaa ture. Osoo lubbuun jiru haadha tiyya akka argee gammachuuf qoodamu rabbiin na gargaare. Isinillee baay'ee na wajjin cinqamtan. Baay'ee na wajjin barbaachaa turtan. Alhamdulillah yaa Rabbi. Rabbi yoo kiyya waanuma sii ta'an jedhee bakka. Rabbii kiyya haadhuma tiyya argee jedhee bakka. Maaluma sii ta'a. Akkuma sii ta'a jedhee rabbii kiyya bakka galatoonfadhe. Rahmaanii kiyya galatoonfadhe. Alhamdulillah Rabbi yoo keerimaaf kan amma dura si komataan turellee dhiifama naa godhe yaa Rabbi. Ati waa hundaa keerimaaf tursiifta. Waa hundaa keerimaaf taata. Asuma ollaa keenya Jijjigatti haadha koon dhabee dooraa rakkataan ture jechuudha. Alhamdulillah.
الحمد لله يا ربي الحمد لله ثم الحمد لله أمتك يا كبجة ورجالتهم الفادا ورنا وجين بوتن الفادا ورنا وجين قدتن الفادا ورواحدتي أنا قافتها ترتن الفادا أبو ربي جنة تاني سنة أنا سندق يسن الفادا إسن الله فاي وننا تويتن أبدي هاتي هاتين أبدي ينبوي أبدي هنقدم دعاء نسيبون إن شاء الله سيقام مچي سنة أنا ولين باين في سنبوها ترتن الحمد لله ربنا قام مچي سيرا دعاء تيسن قيبلام تيرت الفادا وكليان كوتي في أداداكو إجولة ورون فيديو تكو رابع سورة تكو رابع جرا إسا ولين لسرت سكرين لسنجر سيسا غمدا هذا تيجي أسمان سكلي سايد أجتني من تكو أسمان سنجر سيسا أسمان نجسين دامدا والفادا إلمان رومو إسنجارة بقى تكو الفادا هذا تيجي أرجع والفادا ربي جنة إسنا أنا يسون دكيسن جتشو harmeeti yama booda jaalalaaf kabajaan gammachuun bifa du'aa waliin raafdhatuun haadhatii gargaaree du'aa irraa fudhata haadhaaf abbaa kee gargaaree du'aa irraa fudhata warra jannata rabbii argatu nu haa taasisu inshaallah isin jaaladha ulfaadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamtan hundinuu kunoo haati tiyyaa argadheen qaamaan bira jira wal agarree jechuudha. Isii immoo adaadaatii addahaan jechuudha. Firaa'aanii kennu hundaa baratu jira jechuudha. Alhamdulillah waggaa hedduudhaaf booyaa turre argaa turre sooshaal miidiyaa feesbuuk wantoota garaagaraatiin boo'aa turre. Ummiitii argadheenii jira amma ummiitii yaa hara galfachiisee hajiin geessee rahaa godhuudha. Akkuma isinillee amaanaan argattanii haadhatiyyaa na barbaadadhu irra ga'e soqinaa jedhaa turtan barbaadee irra ga'e jira. Alhamdulillah jechuudha. Haati tiyyaallee waan kenna yaaduun dhiifne ilmaan na booda argatanillee waa'ee kiyya barsiisaa mucaa Abdurazaaq madar marfoo waaqoo jedhamu mucaa akkanaa soqaa yoo handuu illee dhala dhaamataa akkuma gabbeen haadhaadhaa isii bira wayita ga'u boo'anii na simatanii jechuudha. Namni hundinuu boo'ee na simatee jechuudha. Boonnee akkuma duraan beetan immaan fixanneerra jechuudha. Amma gammachuuf naasuu wannuma katee garaa nu rifataa jira malee alhamdulillah. Akkasii haadhatiyyaa isiniif jecha waa baay'ee ta'aa turre. Alhamdulillah ilmaan Oromoo kan beekanii afaan Oromoodha. Wanni isin shakkitan takka hin jiru inshaallah. Mee maal jettan haadhate? Awwaalin joogaa gammachuun namuutanuma beeku. Haati ilmoo harkachuu jechuun ilmoon haadha harkachuu jechuun namuu gammachuu isaa ni beeka waan taate ani rabbumaatu keessa kiyya arkeetumaan rabbummaan kiyya kumaan itti du'aa'ee godhadhetti bakkumaan jirutti ilmooti yanaa fidee isinilleen ilmaan Oromoo bakka jirtanitti akka gargaarsa gootanii fi ceekuu isaa dhaabbattanii ceekuu isaa lameen dhaabbattanii abshir jettanii abdii kannitaniifitti rabbiin teessanillee olsinee haa qabu. Anillee kun Oromummaa haadhuma Oromooti. Haadhuma Oromoo takka barbaaddanii agartanii fi teessan olumaan addunyaa akhiraa rabbiin raahaa sinaa agarsiisee jechuudha. Amiin. Uummata Oromoo. Anammaa gammachuun na jira gammachuuf waan haasawnillee afaan wal na dha'u gizee biraa bal'inaa waliin haasoinaa. Inshaallah waliin haasoinaa. Ummata Oromoo immoo inshaallah bal'inaan du'aa isinii godha. Haati ta'e akkana naan jedhan abbummaytiyya. Haati ta'e haadha ta'enna akkanatti hin boo'in jedhanii halkanii guyyaana bilbilanii keessaa alaan Ameerikaa, Awurooppaa, Eeshiyaa, Afrikaa dachii hundarraa bilbilanii ummii teetii wannu garsiis jedhaan turan jechuudha. Ani mimmaan boo'u malee oonsa waan takka jechuudha. Warra na waliin boo'u jira warroota haadha dhabeefillee Rabbiin haararamuu haadha teessan jaallatan haqananiif ka akka kiyyaa wal dhabellee Rabbiin wal sin agarsiisu madaa akkanaa qaba jedhanii hedduun naa bilbilanii turan madaa akkanaatti rakkadheera jedhanii jechuudha. Ummii tiyyaa wanta isii rakkisellee argeen jira. Anammoo na iyyaafatu hin dhiifne na soquu hin dhiifne hadha deemna boru deemna keessattuu adaadonni tiyya adaadonni fi eessummoonni waan kiyya dubbatan waan kiyya sun dubbanne hin jal'isanii jechuudha. Ummitiyaa achasillee ijoollee hanga 5 qabanii jechuudha. Amma haadha ijoollee 7 dhiira 2 qabanii shamarran 5 qabanii hara galfachiifnee teessii biyyatan isiniin jedha. Kaani bal'inaa wal agarraa horaa bulaa galatooma isin jaaladha ilmaan Oromoo bakka jirtan. Illee bal'iseetiin du'aa'ee isinii godha gizeen tasgabbaa'ee gammachuu fi rifaatu ni rifadhaan hin gammadaa waan keessa jiru amma waan hin beekneef akka gaariitti du'aa isinii godha galatoomaa bakka jirtanitti dhiira dubartii ulfaadhaa kabajooma
waan isin rakkisu gufuu gufaata rabbiin isin jalaa haa xaragu rabbiin bilisummaa bal'inaan rabbiin biyyatti isin haa deebisu amiin ummiiti dhaa warra keessan biratti amiin ummii qaalii amiin 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 fadhaa